Hubannoon namtolchee ARA dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF Daayiriktarri bulchiinsa dhaabbatichaa IMF Kiristaan Joorva akka jedhanitti haalawwan baay'ee keessatti hubannoon namtolchee carraa hojii fudhachuun alattis wal qixxummaa harbeessuu danda'a jedhaniiru. Kaaba Taanzaaniyaatti sigigachuu lafaa bakka albuunni karaa seeraan alaatiin oomishamutti qaqqabeen namoonni 22 du'uun gabaafame. Balaan kun kan qaqqabe guyyaa sanbataa naannoo Simaayuu aanaa Birdaat kan argamu lafa albuunni qotamu Niigaaltaatti ta'uu Koomishinarri aanichaa Simoon Simaalgaa himaniiru. Waraanni Yukreen xiyyaara basaasaa Raashiyaa A50 jedhamu galaana Azov irratti rukutee kuffisee hime. BBC xiyyaarri kun haleelamuu fi dhiisuu qaama walabaarraa hin mirkaneeffanne. Xiinxaltoonni garuu taateen kun humna qilleensaa Raashiyaaf oduu hamtuudha jedhaniiru. Odeessa aanuun ogeeyyiin fayyaa hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa sammuu shamarree gana 24 keessaa rasaasa baasuun du'a oolchan. Wal'aansi hospitaalichatti adeemsifame kun kan jalqabaa ta'uu hakiimni baqaqsanii wal'aanuu fi hoogganaantota yaalii kanaa Dr. Waaqtolee Abdiisaa BBC'tti himaniiru. Shamarreen 24 rasaasni sammuu keessatti hafe akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 26 2016 godina Wallagga lixaa aanaa mana Sibuurraa maatiin deeggaramtee hospitaala gaafa geessu. Ofin beektu ture jedhe hakiimichi. Wal'aansi baqaqsanii hodhu akkasii kanaan dura hospitaalichatti adeemsifamee waan hin beekneef hospitaala Xuqur Ambassaa akka deemtuuf maatii wajjin haasa'anillee maatiin Finfinnee geessuuf qarshii akka hin qabne itti himuun achumatti waan danda'aniin akka isaan gargaaran gaafachuu Dr. Waaqtoleen dubbataniiru. Waayilakoo Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Nuudhuutis reeffa ishee gara biyyaatti fudhannee galla waan ta'eef asumatti waan dandeessan godhaa. Waan isin gootan hundammoo fudhachuudhaaf nu qophiidha kan jedhu irratti horda walii gallee booddee nus akkuma gareen keenya teenyee mari'annee bakka jarri kun deemuu waan hin dandeenyeef waan dandeenye yaallee yoo dandeenye waaqayyo nu gargaareenaan ishee hambisuu dandeenye itti fufnaa yoo wanta biraa ta'es immoo maatiin irratti walii galaniiru waan ta'eef tajaajila yaalii keenya itti fufuu qabna qorannoo itti fufuu qaba erga jedhamee booddee CT scaaniin akka kaatu murteessinee jira. CT scaaniin ishee waa kaatu kan inni agarsiisu rasaasni sammuu ishee gara fuulduraa yookiin lafeen gara fuulduraa yookiin frontaal boonii kan jedhamu gara sammuu keessatti kan seenee fi sammuu ishee keessatti immoo kan dhiigee haguuggiin sammuu tarsee akka jiru agarsiisa. Kanaaf immoo yaalii baqaqsanii yaaluu sammuu erga goone sammuu ishee gara fuulduraa erga banamee booddee rasaasni sun hin bahee lafeen cabee gara sammuu keessatti deebi'ee immoo sammuu keessaas hin baafne haguuggii sammuu yookiin duuraal kiir kan jedhamu immoo deebisnee hodhinee suphamee jechuudha. Sanaa booddee dhiigni xiqqoo dhiigaa turte erga dhiigdee booddee dhiiga sanas dhaabsisuun danda'amee ture. Dubartiin sun gara hospitaala keenyaa guyyaa 7 erga ciistee booddee jijjiirama guyyaa guyyaan fooyyee agarsiisaa deemte gaafa guyyaa 8ffaa immoo fayyitee gara maatii isheetti galtee jechuudha godhameef jechuudha. Hagam walxaxaa ture garuu Dooktar isinillee riifarii kan barreessu ittaniif gara Xuqur Ambassaatti akka deemtuu fi yaaliin kun kanaan dura meeshaa CT scaanii jedhamutu hospitaala rifaraalii siin jiru akka Wallagga akkuma biyya Oromiyaatti CT scaanii meeshaan ittiin sammuu diteeyilii rakkoo sammuu keessa jiru adda ittiin baasan CT scaanii kan jedhamutu hin turre turanii waan meeshaan sun hin turree fi yaaliin akka kasii gaggeeffamee hin beeku hospitaala sana keessatti jechuudha. Duraan yoota nama asii garuu meeshaan CT scaanii jedhamu hospitaala ispeeshalaayizii Naqqamtee fi hospitaala Wallaggaa Rifaraal hospitaalittis meeshaan kun tajaajila erga jalqabeeti. Tokko rakkoon kun adda baasuun hin danda'ama. Tokko sammuu keessatti dhiigee rasaasatu keessa jira. Sammuu keessaa immoo sammuu kutaasa baay'ee qaba. Sammuun kutaasa kam keessatti dhiigee kan jedhu kuni adda baasuun qorannoo meeshaa baay'ee sofistikeet CT scaanii kana barbaada jechuudha. Kun garuu erga yoota lama asii jalqabeera. Ogeeyyiin kanaan immoo nu caalaa iyyuu dhimma kanarratti duwwaa ispeeshaalaayiz godhanii niiroosarjinoonni immoo caalaa jiranis jiru dhugaa jiru dubbachuudhaaf jechuudha. Hospitaalota akka Paawuloosii fi hospitaalota akka Xuqur Ambassaa jiru. Nu garuu galanneerra hojjechuu hin dandeenya. Meeshaan kun waan hin jirreef piraaktisii isaa hin turre. Amma ji'a lamaas immoo rakkoon kun erga tureeti erga furameeti dubartii kana meeshaa kanaan erga investigeet goone rakkoo qaamota namoota kana caalaa nu caalaa beekanaa jiraatan iyyuu malee nus hojjechuu waan dandeenyuuf dubartiin kun immoo deemus waan hin dandeenyeef filannoon jiru humna qabnu dandeettii qabnuun yaaluudha. Rakkoon biraa kan baqaqsanii yaaluu sammuu wajjin wal qabatu opereeshinii booddee kutaa namoonni sun turantu weelii koomsisuu qaba.
post operation or post ICU care kan jedhaman jiru. ICU yookiin intensive care unit meeshaalee gahaa ta'een kan guutame qabaachuunis baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kun hanqina ta'ee xinnoo ishee rakkoo uumuu danda'a. Akka keenyatti garuu yeroo barataa turres wantoota kana hojjetaa turre garuu praaktisii kanaan erga hospitaala riferaalitti speeshaalaayiz godhee dhufeetti waggaa 4 praaktisii kanaa garuu hojjennee jennu. Wanta jalqabaa waan ta'eef xinnoo ishee lubbuu namaatis waan ta'eef xinnoo ishee ni ulfaata garuu yaalii milkaa'aa gaggeessuu dandeenyeera jechuudha. Tole Dooktar sa'a meeqa fudhate yaaliin kun? Yaaliin kun sa'aatii 2 walakkaa fudhate. Dhukkubsattuun kun achuma aanaa mana sibutti guyyaa 7 turte erga miidhaan kun. Guyyaa 6 turte. Achi guyyaa 6 turte waan si dhibu sammuu ishee keessaa baaduun sammuu baay'ee ajaa'ee foolii qaba baate. Waan nuuni sammuu ishee rasaa sana keessaa baafnu isas qulqulleessinee xaramneeti inni kan tarii sammuu keessa ture foolii addaa qaba. Baaduun sammuus dhangala'ee waan tureefi tarii ogeeyyiin fayyaa achitti ishee ilaalaa turan rasaasni jiraachuu isaan barre immoo akkamiin guyyaa jaachi turuu dandeesse laata? Maatiin ishee rasaasni na keessa jira akkas jiru beeku. Garuu waan fuula mataa ishee waa adamee ilaalamu rasaasni mul'atu waan tokko hin jiru keessa jira waan ta'eef jechuudha. Wallaansi kun osoo taasifamuu baatee isin gargaarsa kana gochuu fi osoo hin dandeenye ta'e miidhaan ishee irratti qaqqabuu danda'u silaa akkam ture? Rasaasni sammuu ishee keessa jiru suni foolii godhateera. Foolii erga godhate wanti foolii godhatee ajaa'ibu suni malaa kuusa yeroo booddee. Malaa waa kuusu infekshinii baakteeriyaan sammuu keessatti olanuudhaan gaaffiin qabu kun lubbuu ishee dabarsuu danda'a jechuudha. Odeessadhumaan waancaan Afrikaa 34ffaa qopheessummaa Ivory Coastiin gaggeeffamu guyyaa 3ffaasaa qabateera. Gareeleen tilmaama waancicha nyaachuu danda'u jedhu argatan gariin tapha ramaddii isa jalqabaa osoo hin injifatiin hafaniiru. Ga'umsa gareewwan kanaa fi galteewwan kaan hubachuun tilmaama hojjetameen Senegaal hunda caalaa hiree waancicha injifachuu argatteetti. Qopheessituun dorgommichaa Ivory Coast ammoo sadarkaa lammataarra argamti. Galaanaa Balaa'e. Taphni waancaa Afrikaa 34ffaan sanbata amajjii 13 bara 2024 eegalee jira. Tapha baniinsaan qopheessituun dorgommichaa Ivory Coast Guinea Bissau waliin taphattee 2-0 injifachuun eegalte. BBC Sport dhaabbata hubannoo namtolcheen kubbaa miilaa xiinxaluu Optaa waliin ta'uun waancaa Afrikaa lanaa kana eenyu akka injifatu tilmaamuuf yaaleera. Tilmaamni kun ga'umsa yeroo biyyoota hirmaachaa jiranii sadarkaa fiifaan gareewwan kanaaf kenne akkasumas seenaa gareeleen kunniin dorgommii kanarratti qaban hubannoo keessa galchuun tilmaame. Akka tilmaama kanaatti shaampiyoonaan dorgommii darbee Senegaal alanas waancicha injifachuuf hiree 12.9 argatteetti. Senegaal tapha jalqabaa ramaddii ishee sa'aatiiwwan dura Gaambiyaa waliin gaggeessitee injifatteetti. Bara 1992 fi 2015 booda yeroo sadaffaadhaaf waancaa injifachuuf kayaaltu qopheessituun dorgommii kana Ivory Coast iddoo itti aanu 12.1 qabattee jirti. Yeroo dhumaatiif qopheessituun dorgommichaa waancaa kan argatte bara 2006 yeroo ta'u sunis Masriidha. Waancaa addunyaa